jedha tokko kaasee hanga shaniitti. Namichi Qorneelewoos jedhamu tokko mandara Qisaariyaa keessa jira ture. Inni kutata waraana warra Roomaa Itaaliiqaa jedhamee waamame irratti hangafa dhibbaa ture. Inni nama Waaqayyoof bulee maatii isaa hundumaa wajjinis Waaqayyoon kan sodaate ture. Warra Yihuudootaa keessaa dadhaboota kan turan baay'ee in gargaare. Yeroo hundumaattis dadhabbii malee Waaqayyoon in kadhata ture. Gaaf tokko akka sa'aatii salgaffaatti mul'ata argee mul'atichattis ergamaan Waaqayyoo tokko iddoo inni jiru dhufee yaa Qorneelewoos jedhee itti dubbate. Qorneelewoos yommus fajajee isa ilaale. Sodaachaa maal inni yaa gooftaa jedhee gaafate. Ergamichi immoo deebisee Waaqayyoo kadhata kee dhaga'eera. Dadhaboota gargaaruu kees yaadateera. Ammas namoota Yoopheetti ergii Simoon isa Phexros jedhamu waamsisii jedhe. Maqaa gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Akkuma nama jedhe kutaa guyyaa irraa waliin ilaallu hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa tokko kaasee hanga 5 jechuudha. Kana keessatti maal argina akkuma nama dubbise waa'ee Qorneelewoos jedhamu argina. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Mata dureen irratti dubbadhu kadhati kee deebii argateera kan jedhu irratti dubbadha. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. In lallabamaaf waan ta'e mata duree barbaannee itti goona miti. Mata duree kanaan Waaqayyo irra waa hojjeta. Seenaa ta'e lallabamee darbuun qabu. Har'a Waaqayyo kadhata keessatti deebii waan godhu qaba. Akka waldaatti kadhata qabdee irratti, akka dhuunfaatti kadhata qabdee irratti, akka maatiitti kadhata qabdee irratti Waaqayyo waa hojjeta. Sagalee isaa duukaa jira Waaqayyo. Bokkaan roobeetu waan biqishin akka wal hin deemine. Dubbiin sagalee koos immoo dhufee dubbatameetu waan godhin hin deebi'u akka dubbiin Waaqayyo jedhu. Sagalee guyyaa irraa kana dhaabatee Waaqayyo mana keessaniif waa hojjeta, jireenya keessaniif waa hojjeta. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Kanaaf mata dureen koo kadhati kee deebii argateera kan jedhudha. Kutaa kana keessatti maal argina? Nama Qorneelewoos jedhamu argina. Qorneelewoos kun nama akkamiiti? Eessa jiraata? Qorneelewoos kun Israa'el keessaa Qisaariyaa keessa jiraata. Iddoo Qisaariyaa jedhamtu jiraata. Kutaa waraanaa Itaaliiqaa jedhamu hooggana. Qomoo Ormootaa irraati, qomoo Israa'el irraa miti. Tarii yeroo sana impaayera sana qabatee kan jiru warra Roomaa waan ta'eef namichi kun nama Roomaa ta'uu danda'a. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Hangafa dhibbaa ture yookiis immoo ajajjuu dhibbaa ture. Waa'ee nama kanaa ta'a. Kutaan kun hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 hanga 5tti yoo ilaalle Yesuus Kiristoos gidduu keenya jira. Ameen. Maal jedhee haasa'a waa'ee namicha kanaa kutaan kuni nama akkamii turedha? Namni kuni nama Waaqayyoof bule turedha. Tokko hanga 5 keessatti dubbifata ilaaltan. Nama akkamii ture? Nama Waaqayyoof bule. Nama Waaqayyoon sodaatu. Ameen haleluuyaa. Nama dadhaboota gargaaru. Yesuus Kiristoos jiraataan. Dadhabbii malee immoo nama kadhatu turedha. Wantoota kana furaasaa waa'ee Qorneelewoos. Maqaan gooftaa eebbifamu. Sodaa Waaqayyoo qaba. Waaqayyoof bula. Yeroo hundumaa Waaqayyoon dhaggeeffata. Yeroo hundumaa yaada Waaqayyoo irra deema. Yeroo hundumaa daandii Waaqayyoo irra deema. Yeroo hundumaa sagalee namootaa miti. Sagalee aanga'ootaa miti. Sagalee aangoo qabu sana miti. Sagalee Waaqayyoo dhaggeeffata. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Sodaa qaba Waaqayyoo kanaaf. Hin safeeffata Waaqayyoo. Waaqayyoof buluu jechuun akkuma haadhi manaa abbaa manaadhaaf bultu jireenyi isaa yeroo hundumaa Waaqayyoof koontirool ta'ee daandii Waaqayyoo irra nama deemudha. Lammaffaa irratti immoo sodaa Waaqayyoo qaba. Waan godhu keessatti, hojii hojjetu keessatti, waan tan godhu kun sirriidha. Moo yaada Waaqayyootti bu'a kan jedhu yeroo hundumaa yaada Waaqayyoo keessatti of eega. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Boqonnaa 10 lakkoofsa 3 hanga 4 irratti yoo ilaaltanii maal jedhaa? Gaaf tokko akka sa'aatii salgaffaatti mul'ata argee mul'atichattis ergamaan Waaqayyoo tokko iddoo inni jiru dhufee yaa Qorneelewoos jedhee itti dubbate. Sodaachaa maal inni yaa gooftaa jedhee gaafate. Ergamichi immoo deebisee fi Waaqayyo kadhata kee dhaga'eera. Dadhaboota gargaaruu kees yaadateera ittiin jedhe. Maqaan gooftaa kana eebbifame ta'u. Qorneelewoos maal argee? Duruma kadhata. Duruma fuula Waaqayyoo tura. Duruma sodaa Waaqayyoo qaba. Duruma Waaqayyoo bula. Duruma kadhataa. Duruma immoo warra rakkatan gargaara. Garuu amma akkuma maleeffannaa isaatii gaafa inni kadhannaadhaaf deemu waan haaraatu ta'e. Boqonnaa 10 lakkoofsa 3 hanga 4tti ilaaltan. Kana booddee sagaleetu dhufe gara Qorneelewoos. Ergamaa Waaqayyoo dhufe gara Qorneelewoos. Waan inni kaleessa dhaga'ee hin beekne, waan inni kaleessa argee hin beekne, waan inni kaleessa yaadee hin beekne fidee dhufe. Maqaan gooftaa kana eebbifame ta'u. Ameen. Kadhannaan namaa gaafa dhaga'amu waan haaraatu jireenya namaa keessa seeta. Waan haaraatu mana namaa keessa seeta. Yesuus Kiristoos jiraataadha. Ameen. Kanaaf
Kana booddee sagaleen gara isaa dhufe egaa. Sagalee kaleessa dhaga'ee hin beekne dhaga'e. Maqaa isaatu waamame. Yaa Qorneeliyoos ergamaa koo dhufe akka jedhe. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Yaa Qorneeliyoos Waaqayyo kadhata kee dhaga'eera. Dadhaboota gargaaruu kees Waaqayyo siif yaadateera. Ameen haleluuyaa. Ameen. Wanta miti kun kaleessa numa kadhata. Dadhaboota numa gargaara. Garuu deebiin hin jiru ture. Calluma dhee keessa isaa bullaan godha malee waan inni godhu kanaafi deebiin hin jiru ture. Har'a garuu deebiitu dhufe. Har'a garuu Waaqayyo ergamaa isaa ergee waan haaraa dhaga'e Qorneeliyoos. Mana isaa keessatti waan haaraa dhaga'e. Ameen haleluuyaa. Ameen. Yesuus Kiristoos jiraataan. Ameen. Maqaa isaatu waaman. Yaa Qorneeliyoos ergamaa Waaqayyo. Waaqayyo kadhata kee dhaga'eera. Mata duree koorratti maal jedhe? Kadhata kee deebi'ee argateera hin jedhe. Waaqayyo kadhata kee dhaga'eeraan kuni dhaga'eera yeroo biraan sii deebisaa miti waa sinni. Dhaga'eeraan deebii baatee jira. Namni iyya namaa dhaga'ee deebii hin kennu. Hiriyaan iyya namaa dhaga'ee deebii hin kennu. Maan inni iyyatamaan rakkatteedhaa rakkina keessatti himattu Waaqayyo si gargaara dhee tokko. Waaqayyo garuu iyya namaa gaafa dhaga'u deebii fidee dhufa. Waaqayyo iyya namaa gaafa dhaga'u waa fidee dhufa. Waa of hirkaa qaba. Waa harka namaa keessa ka'a. Waa mana namaa keessa ka'a. Waa laphee namaa keessa ka'a. Ani iyya kee dhaga'eera dhee dhiisee deemaa hin jiru amma. Kadhata kee dhaga'ameera dhee dhiisee deemaa hin jiru amma. Waa arguuf deema Qorneeliyoos. Ameen. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Lakkoofsa ishee irratti maal jedha? Ammas namoota Yoobeetti ergiitii Simoon isa Phexros jedhamu waamsisi. Argitanii? Ammas hin geenye. Inni isa sagalee ergamaa Waaqoo dhaga'e iyyuu isa dhibaa jira. Amma immoo maaltu ergamaan itti himamaa? Mee amma gara Yoobeetti nama ergii. Yoobee eenyu jira? Nama Waaqayyoo jira. Eenyu? Simoontu jira. Simoon Phexros. Phexros kun immoo eessa jira? Mana Simoon isa gogaa duuguu. Bishaan bukkee jiru jiraati. Dhaqii nama ergii waamsisee dheedha. Kana booddee Qorneeliyoosi nama sadii fuudhee gara Yoobeetti erge. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Maaliifitu Phexrosin waamsisuun barbaachise? Ergamaa Waaqayyoo taasaa jira. Ergaa barbaadu Waaqayyo maatti naasofne. Yeroo tokko nuti Waaqayyo asiin natti haasa'uu qaba malee jenna. Karaa kana yoo natti haasa'e natti haasa'u malee Waaqayyo garuu karaa hundumaa haasa'a. Karaa qaba Waaqayyo. Itoo fi itti haasa'aa jiruutu ganaa lafa guyyaa tokko ol deemsisu. Ilaalaa Qisaariyaa irraa ka'ee gara Yoophee deemuudhaaf. Namni kun mul'ata kan argee Phexros deebi'ee dhufuudhaaf turtii guyyaa afuriitti fudhate. Guyyaa tokko si ol dhaqanii bulan guyyaa lama ta'e guyyaa tokko si gadi dhufanii bulanii guyyaa arfaffaa ta'e. Waaqayyotti himuu danda'a ture waan karaa Phexros haasa'u kan. Garuu karaa Phexros waan hin sitti himuun qaba. Waan sitti haasa'amuuf jedhu kana nama koo Phexrositti ni kennee jira. Sisa sitti haasa'aati dhaqii waan siseen. Maanni hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 14 irratti yoo ilaalle maal jedha? Dubbii atii fi warri mana keetii hundinuu ittiin fayyitan isinitti himaa. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Amma namoota Yoobeetti ergiiti Simoon isa Phexros jedhamu waamsise. Innoo Simoon isa gogaa duugu bira keessummaa buufatee jira. Manni Simoon immoo isa galaana qarqara jiru. Isa qaraana galgala jiruuti jedheen. Maqaan gooftaa eebbifama. Ameen. Maaliif barbaadame? Waan inni barbaadameef kana gara boqonnaa 11 irratti argatu. Dubbii atii fi warri mana keetii ittiin fayyitan, maatiin kee ittiin fayyitan, dubbii boqonnaa isiniif kennu, dubbii jireenya isiniif kennuun Phexros irra kaa'ee jira. Karaa Phexros dhageessu. Dubbiin karaa isaa dubbatamu kun immoo jireenya keessan ijaara, mana keessan ijaara. Isa damma maqaa kee dhageesse caalaatti, isa amma kadhannaan kee dhaga'amu isa dhageesse caalaatti, ganaa waan haaraan mana kee irratti ta'atti jedha ergamaa Waaqayyoo. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Ameen haleluuyaa. Ameen. Akkasitti akkuma sagaleen Waaqayyoo dubbatu kanatti namni kun Qorneeliyoosi gara Yoopheetti namoota lama loltuu keessaa amanamaa tokko duukaa buusee erge. Yeroo inni gara Yoophee kanatti ergu namni Waaqayyoo Phexros immoo mul'ata argee hiikaa mul'ata kanaatu rakkataa jiru jedhachi gaadha. Jara kana duukaa deemi. Hiikaa mul'ata gaafa jedhu mul'ata Waaqayyoo agarsiisa sana ilaalee ka'eetu jara kana duukaa deemi. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Ameen haleluuyaa. Ameen. Waan isin dhibu
Qorneeliyoos kuni sila dubbadheera. Nama Waaqayyoo bulee, nama Waaqayyoon sodaatu, nama rakkattoota gargaaru. Nama dadhabbii malee Waaqayyoon kadhatu ture. Hamma kana keessaa garuu waan isin dhibu nama amane miti. Nama Yesuus Kiristoositti amane miti. Amantiin isaa akka kakuu moofaatti jireenyatti galchuu danda'a. Waaqayyoon hin beeka. Akkuma Abiraam faan beekanitti Waaqayyoon hin beeka. Garuu taayimingiin Qorneeliyoos keessa jiru suni taayimingiitti Yesuus Kiristoos mul'atee dhufee du'ee du'a moo'ee ka'edha. Namni jireenyatti galuudhaafi kallattiidhaan Waaqayyoon amanuu hin danda'u. Maaliif Waaqayyoodha malee karaa miti. Waaqayyoo karaa kan ta'e Yesuus Kiristoos. Dirqama maal argachuu qaba Qorneeliyoos? Yesuusin argachuu qaba. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Kana eessaa argan? Kutaan amma isinitti dubbadhee hojii ergamootaa 11 boqonnaa 11 lakkoofsa 10 irratti maal jedha? Dubbii atii fi warri mana kee ittiin fayyitanidha. Sagaleen misraachoo waa'ee Yesuus. Phexros maal fidee dhufadha? Waa'ee Yesuus isinii fidee dhufadha. Waa'ee fayyina bara baraa isinii fidee dhufadha. Nama kamiin jedha? Nama ergamaa Waaqayyoo taasise Qorneeliyoos. Nama kadhannaan isaa dhaga'ame Qorneeliyoos. Nama rakkattoota gargaaru isaa dhaga'ame Qorneeliyoos. Nama Waaqayyoo bule Qorneeliyoos. Garuu jireenya bara baraa argachuudhaaf dirqama Waaqayyoo karaa isa ta'e. Yesuus Kiristoos karaadha dhugaadha jireenya dhamee dubbiin sagalee Waaqayyoo. Waaqayyo abbaan Waaqayyoodha malee karaa miti. Yesuus garuu Waaqayyoodhaa fi karaadha. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Kanaafi Qorneeliyoos Waaqayyo abbaa beeka malee Yesuusin hin beeku. Yesuusin baruudhaaf dirqama maaltu ta'u tura jiraata? Dhuga baatonni waa Yesuus beekan dhufuu tura jiraata. Anamma dhuma baraattu isinii wajjin hin ta'a. Du'ee du'a moo'ee ka'u koo biyya lafaadhaaf aarsaa kaffaluu godhan ta'e dhugaa baasudhee bartootatti mee waan deemeefi dubbiin kun immoo Phexros erga jira. Kanaafitu Waaqayyo karaa argamaa isaati Phexros akka waamamu godhe. Ilaalaa Waaqayyo abbaa beekee Yesuusin beekuu dadhabuusa fayyina argachuudhaaf namni dirqamatti maal ta'uu qaba? Yesuusitti amanuu qaba. Qorneeliyoos kun nama gaariidha. Waaqayyoon nagaa garuu Yesuusin hin beeku. Kanaaf Waaqayyo karaa ergamaa isaa daandiitti isa deebisaa jira. Nama mala gaarii qabu kana, nama kadhachuu danda'u kana, nama rakkattoota gargaaruu danda'u kana Waaqayyo maal godhaa jira? Daandii ilma isaa sanatti deebisaa jira. Ilma isaatiin ala eenyuyyuu Waaqayyoon beekuu hin danda'u. Kana waaqumatu kaa'ate. Faarfannaan karaa sanatti urgaadha. Kadhannaan karaa sanatti urgaadha. Lallabni karaa sanatti urgaadha. Karaa isin dhageessifachuu dandeessan karaa ilma kootiiti. Namni tokko karaa mucaa isaa hangafaa namni qabeenya qabu tokko karaa mucaa kanaa natti dhuftaneenaan waan barbaadan argattonnaan namni kamiyyuu abbaa qabeenyaa sana barbaaduu hin qabu. Abbaa qabeenyaa sana kaa'e waan ta'eef karaa mucaa sana adeemu tola jiraata. Waaqayyo abbaatu jaallatee kenneef qaba. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Karaa Waaqayyoo Yesuusin baruu hin danda'amu asii. Karaa Waaqayyoo Yesuusin baruu hin danda'amu sirriitti na dhaggeeffadhaa. Qorneeliyoos Waaqayyoon beeka Yesuusin baruu hin dandeenye. Maaliifitu karaa Waaqayyoo Yesuusin baruu hin danda'amu? Amma isinii kaaseera. Waaqayyo karaa mitiin jedhe. Waaqayyoodha Waaqayyo abbaan. Yesuus immoo karaadha. Dhugaadha jireenya. Daandiin ittiin gara abbaa dhaqan Yesuus. Daandiin ittiin gara jireenyaa dhaqan Yesuus. Daandiin ittiin Waaqayyo abbaa argan Yesuus. Ameen haleluuyaa. Ameen. Karaa Waaqayyoo Yesuusin baruu hin danda'amu gaa. Garuu karaa Yesuus immoo Waaqayyoon baruu hin danda'amu. Maaliif? Karaa gara abbaatti geessuudha Yesuus. Daandii gara abbaatti geessuudha Yesuus. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Sagalee Waaqayyoo maal jedha Yohaannis 1:8 irratti yoo ilaaltan. Homtinuu Waaqayyoon hin beeku Waaqayyoon hin argine. Waaqayyoon arganii jiraachuu hin danda'amu asii. Garuu jedha ilma tokkicha isaa abbaa bira turetu waa'ee Waaqayyoon nutti haasa'e. Harrayyuun Waaqayyo abbaa maal akka ta'e hin beeknu. Garuu Yesuus maal jedha? Yoona beektan abbaa beektu jedha. Yoona argitan abbaa argitan jedha. Amala abbaa kan nutti hime Yesuus. Kanaaf abbaa baruudhaaf, kanaaf abbaatti amanuudhaaf, kanaaf jireenya baraatti himuudhaaf dirqama maaltu barbaachisa Qorneeliyoosii fi Yesuus Kiristoositti amanuutu isa barbaachisa. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Akka itti kan namni Waaqayyoo Phexros dhufee mana sana keessatti wangeela labse. Guyyaa sana mana sana keessatti waan dinqiitu ta'e. Kana maal keessatti dubbachuu yaada? Kadhata dhaga'amu akkamitti kadhanna kan jedhu irratti qabxii muraasa dubbadha. Ariifadhee jechuudha. Kaleessa iyyuu isa dhibaa jira Qorneeliyoos mul'inni arge. Maqaan isaa waamamuun isa dhibaa jira. Ameen haleluuyaa.
Kana Amen. bira darbee gaafa Phexros du'ee mana sana keessatti lallabu immoo maal godhe Qorneeliyoosi maatii fira isaa walitti qabee eege Phexrosi. Gaafa Phexros waa'ee Yesuus dubbatu hiikama addaan mana sana keessatti ta'e guutama Hafuura Qulqulluu ta'e hin haareffamanii hidhaa isaanii irraa hiikamanii waanjoo rakkinaa caccabe. Ameen haleluuyaa. Amen. Isa kaleessaa caalaa waan haaraa arge. Isa kaleessa dhagee caalaa waan haaraa mana Qorneeliyoos keessatti ta'e. Isa Waaqayyo abbaa beeku caalaatti har'a Yesuusiin bara. Ija isaatu baname gurra isaatu baname. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Amen. Kadhata dhaga'amu akkamitti kadhachuu qabna kan jedhu dubbata. Amanaan kamiyyuu kadhachuu akka qabu hin beeka hin kadhata. Garuu namoonni baay'een waamamaniif kadhatu malee dhuguma wanti kadhatu kun hin ta'a namoonni jedhani. Tarii dhibbantaadhaanitu riisarchi godhame nama 25 hin ta'a jedhee yaada. Ofii kootii bara baay'ee waama kadhatamuuf hin kadhadhaa ture. Dhuguma Waaqayyo dhagee deebii kenna dhee yaaduun ture. Amma Waaqayyo Jakoob banitti jechuudha. Gaafa Waaqayyo Jakoob bane garuu waan hin kadhadhu seeggataan kadhadhaa. Waaqayyo akka kadhata koo dhaga'u akka deebiitti kennu erga namane Hafuura Qulqulluu ta'ee Waaqayyoon kadhadha. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Amen. Iddoo meen poointiidha kun. Kadhata dhaga'amu. Kadhata deebii argachuu qabu akkamitti kadhachuu qabu. Iddoo ijoon kadhama. Amanaa hundumtuun kadhata. Inni kaan guyyaatti 3 4 inni kaan immoo guyyaa guutuu yeroo deemu kadhataa deemuu danda'a. Iddoon hojii isaa firii taana. Garuu kadhannaa dhaga'amu akkamitti kadhan. Amma Waaqoon gargaare kanan kallattiis na agarsiisa. Tokko kadhannaa dhaga'amu hafuura keenya hafuura Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaan itti kadhachuu dandeenya. Hafuura keenyaan hafuura Waaqayyoo dhaggeeffachuu. Maanni wanti naasaa jiru kun hafuura keenyaanii hafuura Waaqayyoo dhaggeeffachuu. Iddoo kana hafuura lama jira jechuudha. Hafuura lama jira. Hafuurri tokko hafuura Waaqayyooti. Hafuura isa Waaqayyoon ta'edha. Hafuura Yesuus Kiristoos. Hafuurri inni lammaffaan immoo akkuma dubbiin sagalee Waaqayyoo Tasaaloonqee keessatti haasa'u namni foon lubbuu hafuura. Amma jireenya namaa kana keessaa nama mana keessaa kan fayyee jiru hafuura isaati. Kan fayyaa deemu lubbuu isaati. Kan fayyuudhaaf immoo dhufaatii Yesuus Kiristoos eeggatu immoo foon isaati. Amma iddoo kanatti hafuura keenyaan hafuura Waaqoo dhaggeeffachuu kan jedhu kuni hafuura fayyee kanaan. Isin kaleessa cubbuu gochuu keessaniin dukkana keessatti deebi'uu keessaniin karaa Efesoon keessatti karaa hafuuraa du'aa turtanidha. Amma garuu Yesuus Kiristoositti amanuudhaan karaa hafuuraa jiraatoo taataniitu jedha. Amma foon lubbuu hafuura keessaa hafuurri keenya Waaqayyo wajjin jireenya jalqabeera. Inni Waaqayyo Addaamiif waan itti tusaan hin kufin dura taasisaa ture hafuurri Addaamiif waan ittiin Waaqayyoon kontaakti godhan bara baay'eedhaaf kan diskonneekti ta'e bara baay'eedhaaf namootaaf Waaqayyo walitti fiduu kan dide karaa Yesuus Kiristoos hafuurri kun fayyee akka nuyi Waaqayyo taasifnu akka nuyi Yesuusitti taasifnu gochuu danda'eera. Hafuurri naasa'u kun kana eessatti arganna? Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 16 yoo dubbifattan maal jedha? Hafuurri Waaqayyoo jedhala. Hafuurri Waaqayyoo. Hafuurri Waaqayyoo kun isa kamii? Sadan tokkummaa keessaa Waaqayyoo isa hafuura jedhama. Waaqayyoo isa humna Waaqayyoo jedhama. Waaqayyoo isa hafuura Kiristoos jedhama. Tiriinitii keessa isa jiru jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenyaa wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa baadhala. Maaliif hin waa'ee hafuuraa ibsuu barbaadeen deemu? Hafuura Waaqayyootu hafuura keenyaa wajjin walii gala jechuudha. Hafuura lama jira jechuudha. Tokko hafuura keenyaa tokko hafuura Waaqayyooti. Kun gaafa walii galu nutti maati mucaa Waaqayyooti nuun jedhee. Ati dhala Waaqayyooti jedhee nutti hima. Ati nama gatiin baafamu jedhee nutti hima. Ameen haleluuyaa. Ameen. Yeroo baay'ee namoonni bakkee irraa wangeelliin dubbifama Yesuus Kiristoos dhiiga isaa siif lolaasee fayyiteettaa jireenya biraatti galteettaa. Garuu amma namoota hin amanneeyyuu konfiidensii hin qabnu waasinu. Namoonni hin amanne seeruma amantaa waan muraasa raawwachuudhaanitu jannata keessa jirra. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Ameen. Fayyina keenya kana deddeebiin keenya dhugaa nuu ba'uu qaba. Oolmaan keenya dhugaa nuu ba'uu qaba. Nutti haasa'uu qaba hafuurri keenya. Sana bakkee nutti haasa'u miti. Dhugumatti dhiiga Yesuusiin fayyiteetta. Dhugumatti karaa Yesuusii Waaqayyo abbaadhaan abbaa jechuu dandeesseetta kan jedhu isa namni nutti haasa'u miti. Hafuurri keenya kun nutti haasa'uu danda'u ture jiraata. Yeroo baay'ee waa'ee akkasii kanarraa ituu namoonni qaamaan waldaa keessatti wal beeka walitti lallabanii gaarii taadhee yaada yeroo baay'ee.
Anni yeroo baay'ee fageenyarraa waa'ee sagalee waaqayyoo keessumaa waa'ee fayyinaa dhaga'uu natti cima fudhachuun maaliif natti cima nama fayyee kan ittiin beektanii ija hojii isaatiitiin beektuun jedha sagalee waaqayyoo. An nama bira hin jirre ija hojii isaatii maalittiin beekan? Gaa'ela isaa maalittiin beekan? Oolmaa isaa maalittiin beekan? Iddoo hojiitti waan dabarsu maalittiin beekan? Kanaaf yeroo baay'ee nama qaamaan beeku eenyummaa isaa beekuudhaan tajaajilamuu nan jaalladha. Kana malee beekuu hin dandeenyu kaa. Namni fageenya irratti namni hundumtuu cawwaa nutti fakkaata. Inni kan haadha manaa lama wajjin hin taane haadha manaa tokkoon qaban nuun jedha. Inni kaanitu mana dhaabee jiru mana dhaabee hin jiru nuun jedha. Waa'ee fayyinaa immoo nutti haasa'a. Kanaaf yeroo tokko waa'ee fayyinaa kana waldaa godhuwaa keessatti haasa'uun barbaadan. Maaliif namni yeroo kaa dubbatu dhuguma keessa jiraadhee na ilaala. Maal jedhaa namni waaqayyoo Phaawulosi yeroo baay'ee irraa baqanna nuti sana naasofne. Hojii fayyina keessanii wajjinii walii galuu jedha. Hojjedhaa deennisu sodaadhaaf rommaan hojjedhaa. Oosaa miti jedha sodaadhaaf rommaan. Maachi gochuu qaba fayyina keessanii wajjinii. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Yeroo tokko suufii uffannee uffata lafa jedhaa uffanneetu akka nama qonnaa qotu maasii qonnaa keessa dhaaban. Namoonni baay'ee waa fayyinaatu haasa'anii yoo dudduuba isaanii ilaaltan jireenya sirrii keessa jiran. Gad naman seenu. Waan isaan lallaban tuttufaadha kan fudhatamu. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Kanaaf hafuurri kun nutti haasa'uu qaba amma keessa keenya. Ati dhuguma mucaa waaqayyooti. Dhiigni Yesuus dhuguma si qulleesseera. Ati dhuguma jireenyaaf kaadhimamteet. Hallelujah. Ameen. Waan keessarraa bu'eedha kan jedhu sanimi nutti deessisu hin ta'ini hafuurri kun hafuura waaqayyoo wajjin walii galee nutti haasa'u tura jiraata. Kadhannaa dhagaama akkamitti kadhanna? Hafuura waaqayyoon hafuura keenya dhaggeeffachuun hin jedhu. Attamitti hafuura waaqayyoon hafuura keenya dhaggeeffanna? Tokko qalbii keenyaan hafuura keenya dhaggeeffanna. Qabadhaa sirriitti. Qalbii keenya maal dhaggeeffanna? Hafuura keenya dhaggeeffanna. Hafuura keenyaan immoo maal dhaggeeffanna? Hafuura waaqayyoo dhaggeeffanna. Toora kanan qabanne taanaan kadhannaan keenya nagaa. Yeroo baay'ee namoonni itti kadhatu hin jilbeenfatu maqaa Yesuusin waamu waan isaan jedhaa jiranii ofiiyyuu nagaan. Bar tokko mucaa wayitu biyyatti yeroo sana keessa ribaa baalitu naannoo keenyatti ka'ee jira ture. Namatu du'e namisu wasiila kooti. Inaani too boosu ayi Yesuus itti boo'icha keessa. Amma kumaa jedhaarti malee seen amma qalbii isee waa isin dubbisu wal dubbataan jiru wal dubbisaan jiru. Akka lafa gaddaa jirtu itti maan jiru sammuu ishee argitanii yeroo ta'u tokko hin kadhannaa maal kadhataa akka jirru eenyuun kadhataa akka jirru hin beeknu ituma jilbeenfannu nama nu miidha sana bira dhanneeyyuu dullaa afaan fuudhee namichatti guura afaan keenya garuu Yesuusii nan fayyee dhiiga keetu naa lolee ani mucaa keessa afaan keenya qalbiin keenya achi duukaan jiru waa isin dhibu kadhannaan akkasii kadhannaa sobaati. Namoonni baay'een jilbeenfatanii seetanii fuudhee deemu jilbeenfataa jiru. Seetanii rakkina isaanii taasa. Ati namaan qixxee hin jirtu ati. Sii dhumateera si ati naman taatu sichi kadhataa jiraaf. Waa isin kadhannaarra jira jilbeenfatee jira. Qalbiin isaatiif wanti inni dubbatu wal dubbisaan jiru. Waaqayyoonnii fi namichumtuu dhagaan jiru waan kadhataa jiru. Calluma dhiyaasaarra. Waan isin dhibu kadhannaan keenya woordii afaan keenya keessaa ba'u duwwaa miti. Dubartittiin oduu dubbattu sun maal jette beektu Phaawulosiif Siilaasiin. Namoonni kun namoota waaqayyoo jedhe. Dhaggeeffadhaat dubbii fayyinaa isinitti kufe. Sirrii moo sirrii miti jechi kun namoonni sagalee muutii irra jira ta'uu dandeessu. Sirrii ture jechichi Phaawulosiif Siilaas nama waaqayyoo miti. Garuu hafuurri irraa ka'ee sirrii miti. Har'a fudhata waldaa kiristaanaa keessatti namni nama 20 lolee jirusi ani fayyeera dhiiga Yesuus naa lolee jedhee utaalee faarfata. Sagantaa gaafa dhaqu boo'ee qalbii isaa jijjiirrata. Araara kadhata waaqayyoon. Nama samiidhee jirutu fiddanii waldaa bira keessanii sagantaa xumuree ka'ee achi ilaalee darba. Argitaniitu? Waldaa keessatti immoo boo'ee natti araarami dhiiga keetiin na qulleessi ani mucaa keeti maaloo jedhee boo'e. Gaafa gadi ba'u nama hin barbaanne sana gaafa argu akka jedhee darba. Argitanii? Araara dhugaa mitiif. Kanaaf jireenyi namootaa yeroo dhumaa dadhabbii keessa deddeebi'a. Sodaa keessa deddeebi'a. Hin kadhanna malee hojiitti niin. Kanaaf waa'ee maaliif hin dhaqee
qalbiin keenya kun hafuura keenya tabayya kana dhaggeeffachuu qaba. Hafuurri keenya hafuura Waaqoo dhaggeeffachuu qaba. Yoo akkas ta'e yaada Waaqayyoo kadhan kana ta'uu baannaan fedha keenya kadhan. Kiraayii mana aggeera taanaan waa'ee birrii kadhannaa jechuudha. Fedhuma jechuudha. Ayyaana aggeera taanaan uffata bitachuuf taanaani waa'ee masanaa kadhan. Fedha keenyaan hoogganamna. Kadhannaan fedhaan hoogganamu immoo deebiin argata. Garuu qalbiin keenya hafuura keenya yoo dhaggeeffate, hafuurri keenya hafuura Waaqayyoo dhaggeeffate, waan hafuurri Waaqayyoo jedhutu hafuurri keenya kadhata. Waan hafuurri keenya kadhatutu qalbiin keenya hordofa. Akkasitti kadhannaan keenya deebii argata. Ameen haleluuyaa. Ameen. Akkasitti galgala kana kadhannaan keessan deebii argata. Ameen. Waa'ee hafuuraaf qalbii kana acha dhaqee waan tokko dubbadheen darba. Tokkoffaa Qorontosii boqonnaa 14 lakkoofsa 10 irratti yoo ilaaltani Phaawulos waan tokko jedha. Kutaa lallaba koo hojii waa ol fudhateef utuu hin taane waa'ee qalbii hafuuraa dubbachuu barbaadeeti. Ani afaan hin beekamneen yoon kadhadheedha. Hafuurri koo hin kadhataadha. Qalbiin koo garuu isa duukaa hin kadhatuudha. Haa dhaggeeffadhaa. Ani afaan hin beekamneen yoon kadhadhee hafuurri koo hin kadhataa. Qalbiin koo garuu isa duukaa hin kadhatu. Egaa maal wayyaree? Ilaa. Hanoonan kadhadhaa. Qalbiin koo erga duukaa hin kadhanne maanni furmaanni koo lakkoofsa 15 irratti. Egaa maal wayyaree? Ani hafuuraan nan kadhadha. Qalbii kootiinis immoo nan kadhadha. Hafuuraan nan faarfadha. Qalbii kootiinis immoo nan faarfadha. Ani afaan hin beekamne yoon dubbadhee hafuurri koo hin kadhata. Qalbiin koo kadhatu maaliif jedha beektu? Kennaan kun yeroo dubbannu hafuura Waaqayyoo nu dubbachiisa. Namichi hafuura kanaan afaan haaraa kana haasayeetu gammada. Waaqayyoon kadhata. Qalbiin isaa garuu waan inni kadhataa jira hin beeku. Akkasii waa isin waldaa keessaa amma gaafa namoonni afaan haaraa isaanii ameen jechuudhaaf hiikaa isaa hin beeknu. Yoo inni maadha Phaawulosii hiikaa isaa kadhadhaa. Amma kennaa afaan haaraa dubbachuu qabaanne yoo hiikaa isaa hin beeknu ta'ee hafuurri keenya gammadee kadhata Waaqayyoon. Garuu eenyummaan keenya kubbaa nuyi jedhaa jiru hin dhageessu. Akka nu irraa ta'aa jechuudha. Qalbiin keenya dhaga'uu qaba waan jedhaa jiru. Waan keessa keenya dhaga'amu. Maqaan gooftaa kana eebbifame ta'u. Ameen. Yesuus Kiristoos jiraataan. Ameen. Akkasittiin dhugaa qabxii tokkoffaan itti hafuura keenyaan hafuura Waaqoo dhaggeeffannadhee kadhannaan keenya akka itti deebii argachuu danda'a. Kadhannaan akka itti kadhatamu akkuma kadhannaa Qorneelewoos kana dafee deebii argata. Ameen haleluuyaa. Ameen. Dafee ija nama guuchisa. Kadhannaan akka itti kadhatamu dafee harka nama qaba. Kadhannaan akka itti kadhatamu dafee biqileetu firee godhata. Dafee iji isaa nama qaqqaba. Dafee sanyiin isaa nama qaqqaba. Maqaan gooftaa kana eebbifame haa ta'u. Ameen. Dabalee kadhannaa kana gaafa kadhannu nuti nama kadhachuuf kadhannaa jenna. Waaqa kadhachuuf kadhannaa jenna. Akka afaanota garaa garaatiin amma nama kadhachuuf Waaqayyoon kadhachuu adda addummaa qaba. An keenya garuu nama kadhachuuf Waaqayyoon kadhachuu tokkuma. Waaqayyo kana gaafa kadhannu akka nama abbaa qabeenyaa ta'u kadhatutti yaaduu irra jira. Abbaadha. Abbaa keenya. Abbaa gaafa jennu isa mucaan haadha yoo hin abbaa kadhatu caalaatti. Karaa Yesuus Kiristoos irraa waan ta'eef kana na barbaachisa. Mana koof kana barbaachisa. Tajaajila koof kana barbaachisa. Deddeebii koof kana na barbaachisa. Inni Waaqootti machuu hunda nurra jiraatu. Abbummaadhaan itti sinnee. Kadhannee akka harkaa fudhannuuf jaalala isaa ta'etu aboo nuuf kenne. Ana aboo isiniif kenneera nuun jedheera waan ta'eef. Aboo inni nuuf kenne jaallatee mirga nuu kenne sanaani itti beeksifne abbummaan itti sinnee harkaa fudhachuu qabna. Lammaffaa akkamitti kadhannaa deebii qabu. Kadhannaa dhaga'amu kadhachuu dandeenya kan jedhu lammaffaan dubbadha. Innis maal? Dadhabbii malee kadhachuu. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoo tokko hanga 5 dubbise kan irratti hojiin nama Qorneelewoos hin dhufa maal jedhaa? Dadhabbii malee kadhate. Dadhabbii malee kadhate. Argitanii? Amma namoonni baay'een namni hin kadhanne hin jiru isin jedhee sitti dubbadhees. Hammamoo dadhabu inni kaan jilbeenfatee isaa ta'uu kadhata, inni kaan walakkaa isaatii kadhata, inni kaan immoo ciisee Waaqoo isaa galata. Hundi isaayyuu kadhannaadha. Akka nama jedhattuu ta'e garuu dadhabbii malee Waaqayyoon kadhachuu. Maanni dadhabbii malee Waaqayyoon kadhachuu? Amma keessumaa bara kana nama hojii oolee dadhabee dhufu. Kadhannaa dheeraadhaaf yeroo hin qabu. Daqiiqaa qabu daqiiqaa 10 gaafa kadhachuudhaaf jedhu amuummiin biyya lafaarra hin jirre, caccabsaan biyya lafaarra hin jirre,
Hidhannaan biyya lafaarra jiratutti dhufu. Danda'ee jilbeenfateen kadhatu. Sila yoo hojii oolee dadhabee foon isaa kun dadhabaadha. Gaafa immoo kadhannatti deeqaa 5 kadhatee xumuru immoo gaafa dhufee fi biyyoon tiktookii yaabu immoo sa'aatii 4 irraa kaasuun hin danda'amu. Humna guuttata achirraa immoo. Argitaniittu? Itoo ayyaanni Waaqayyoo jireenya keenya haaressaa jiraate hammam yoo dadhabne iyyuu hafuurri kee dammaqee Waaqayyoon kadhata. Iddoo kanatti namni Qorneeleyoosii dadhabbii malee Waaqayyoon kadhate. Kadhannaa duwwaadhaaf teenye miti. Hojii hojjenna hin jiraan. Jireenya keenya deemsifan. Kana keessaas immoo yeroon kadhatamuu jiraachuu tura jiraata. Yeroo itti Waaqayyoon kadhannu jiraachuu tura jiraata. Yeroon itti Waaqayyoon waamnu jiraachuu tura jiraata. Sa'aatii 9 sa'a 10 waan biyya lafaatiif hojjenne waan waggaa 70 dabartee hin deemneef hojjenne isa bara baraan nu jiraachisu. Isa mootummaa Waaqayyootti nu geessu sanaaf immoo guyyaatti walakkaa sa'aatii sa'a 1 dadhabuun dadhabbii hamaadha. Waaqayyoo kana keessaa nu haa baasu. Ameen. Maqaan gooftaa kana eebbifame ta'u. Ameen. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 5 hanga 8 yoo ilaaltani waa'ee deddeebi'anii kadhachuu abbaa firdii tokkoo fi dubartii hiyyeettii tokko argitu maaloo dhugaa koo naaf baasi natti jallatame dhugaa kootu miliqetteetti deddeebiti namichi kun isheen dhaga'u garuu gaafa itti deddeebitee rakkistu ani Waaqayyoo yoon hin sodaadhu ta'es nama yoon hin sabeeffadhu ta'e dubartii kanaaf firdii qajeelaa kennuun qaba jedhee kenna. Iyyesuus akkas jedhe ila dhaggeeffadhaa waan namichi firdii yallaa kun jedhu. Dhaggeeffadhaa inni iyyuu akkas jedhe dubartii kanaan jedhe Waaqayyo immoo warra isaaf qulqullaa'an warra isaaf foomanedha. Yeroon kun waan hin jirreef deemeen dubbifne dhaqaa dubbadhaas. Luqaas boqonnaa 18 hanga 8. Qabxii lammaffaa irra jira. Dadhabbii malee kadhachuu kan jedhu hin dubbataa jira. Kabiraani wanta asitti dubbadhu kadhati kee yeroo dhaga'amu maaltu ta'a? Kadhati kee gaafa deebi'ee argatu maaltu jireenya kee irratti ta'a? Maaltu jireenya namaa irratti ta'a? Jireenya Qorneelositti maaltu ta'e kan jedhu waliin ilaallee gara xumuraatti hin deemu. Kadhati Qorneelos gaafa dhaga'amu akkuma sirrii dubbadhu. Gara Yoobeetti ergameetu Phexros waamamee Phexros gaafa dhufee wangeela lallabu seenaa addaa ta'e mana isaanii keessatti hin haaraan guutamuu hafuura qulqulluutu ta'e maqaan gooftaa kana eebbifame ta'u. Arras kadhati kee gaafa dhaga'amu waan haaraatu jireenya kee keessatti ta'a. Arras kadhannaan kee gaafa dhaga'amu kadhannaa keef gaafa deebinu waan haaraatu gaa'ela kee keessatti ta'a. Waan haaraa tajaajila kee keessatti ta'a. Waan kaleessa ofirratti argitee hin beekne sirratti ta'a. Kana hafuura Waaqayyootu godhu. Kana ayyaana Waaqayyootu godhu. Kana humna Waaqayyootu godhu. Mana Qorneeleyoos keessatti maaltu ta'e guutamuu hafuura qulqulluu ta'e haareffamuu hafuura qulqulluu ta'e kadhannaan kee gaafa dhaga'amu deebiin kadhannaa keetii gaafa dhufu akka kaleessaatti itti fufu Qorneeleyoos kaleessa callumadhee kadhata hin dhaga'amuu hin beeku inni rakkattoota gargaaru kun naa galmaa hin beeku callumadhee waan gaarii hojjeta garuu gaafa kadhannaan isaa dhaga'ame gaafa deebiin Waaqayyoon biraa dhufe waan haaraatu jireenya isaa irratti ta'e sagalee Waaqarraa dhage ergamaa Waaqayyootu taasise maqaa isaatu waamame. Maatii isaa guutummaatu fa'i. Ameen haleluuyaa. Haara uffatu ta'e kadhannaan kee gaafa dhaga'amu akka kaleessaatti ittiin fufu. Dadhabbii keessaa si baasa. Yaaddoo keessaa si baasa. Sodaa keessaa si baasa. Jilbeenfattee waan jettu hin dhabdu. Jilbeenfattee waan jettu hin dhabdu. Tajaajila abbaatee waan jettu hin dhabdu. Humna si buusaan tajaajiltu. Waaqayyoo humna sittidha. Kadhannaan kee gaafa deebi'ee argatu. Waaqayyoo jireenya kee haareessa. Dubbii isaa arraba kee irra ka'a. Kadhannaadhaan arraba kee irra ka'a. Faarfannaadhaan arraba kee irra ka'a. Lallabaan arraba kee irra ka'a. Gorsaan arraba kee irra ka'a. Geggeessummaan arraba kee irra ka'a. Waa hojjeta. Kadhannaan kee yeroo dhaga'ame kaasee Waaqayyo seenaa kee jijjiira. Waaqayyotti gammadi galgalli kun galgala keeti. Ameen. Waldaa keessaniif galgalli kun galgala keessan. Mana keessaniif galgalli kun galgala keessan. Biyya keessa jirtaniif galgalli kun galgala keessan. Galgalatti Waaqayyo kadhannaa keessaniif deebii fide. Galgalatti Waaqayyo isin yaadatu. Galgalatti Waaqayyo kadhannaa bara dheeraa isiniif deebisu. Galgalatti Waaqayyo imimmaan bara baay'ee isin irraa haqu. Galgalli kun galgala gammachuutu isiniif. Ameen. Seenaa duwwaa miti sagalee Waaqayyo har'a sagalee hojjetu. Odeeffannoo duwwaa miti informaationa duwwaa miti. Informaationa bira darba. Odeeffannoo bira darba. Maqaan gooftaa kana eebbifame ta'u.
har'a Amen. sagalee waaqayyoo jireenya keessan keessatti waa hojjetu mana keessan keessatti waa hojjetu qalbii keessan keessatti waa hojjetu maal kadhachaa jirtu waldaa keessan keessatti maal kadhachaa jirtu gurmuu keessa jirtan keessatti maal kadhachaa jirtu maal haasaa jirtu waaqayyootti galgala kana waaqayyoo kadhannaa keessaniif deebii fideera Amen. galgala kana waaqayyoo gaaffii keessaniif deebii fideera Amen. galgala kana waaqayyoo waldaa keessaniif yaadatamuu fideera mana keessaniif yaadatamuu fideera galgala kana gaa'ela keessaniif yaadatamuu fideera Amen. gaafa kadhannaan namaa deebii argatu waan keessaa ba'uu hin dandeenye keessaa ba'u maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u Amen. hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6 hanga 16tti yoo ilaaltan namicha wayitu jira namoota bu'aa waldaa kiristaanaa ta'an irra ciqilee dhaabbateedha Heroodis Yaaqoobiin ajjeesee du'i Yaaqoob Yihuudoota gammachiisuu isaa argee ammas Phexrosin qabsiiseedha yeroo Phexros qabame immoo waldaan kiristaanaa hin boossin kadhatte turte Phexros borumtii du'atti dhiyaachuuf jedha qalamuutti dhiyaachuuf jedha isaan irraa adda ba'eera du'atu fuula isaa dura jira garuutu isaanii mana haadhaa Yaaqoobitti mana haadhaa Yohaannisitti kadhatanii ergamaan waaqayyoo dhaqee Phexrosin mana hidhaa keessaa baase kadhannaa amantoota sanaatti deebiin argame nama du'aaf eegamu du'a harkaa ba'e kadhannaa obboloota du'a harkaa nama baasa kadhannaa waraansa harkaa nama baasa kadhannaa nyaatamuu keessaa nama baasa kadhannaa waraansa seexanaa keessaa nama baasa yaaddoo keessaa nama baasa ilkaan qaruu keessaa nama baasa sodaa keessaa nama baasa kadhannaa waan dhaban namaaf kennu kadhannaa waan waaqayyoo irraa eeggatan nama argachiisa maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u Amen. galgalli kun galgalatti waaqayyoo kadhata keessan deebisuudha seenaa ta'ee haasaameen darbu sagaleen kun mana keessan keessatti waa hojjetu gurmuu kana gidduutti waa hojjetu maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u Amen. Yesuus Kiristoos jiraataadha Amen. lallaba koo xumureera yeroo daqiiqaa muraasa